Riippaabilikaanotaan dhuunfatame torban lama dura waggoota 3 dhaaba kana akka hooggananiif raggaasise. Torbanneen dhiyoo dura Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa innaanni weerara vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa gabaase qeeqanii turan. Paak muudamuu isaanii gaafatamanii raadiyoon sagalee Ameerikaa sirriitti hoogganamaa hin jiru. Isaan sagalee Ameerikaa utuu hin ta'in faallaa sagalee Ameerikaati jechuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin naannoo uummattoota kibbaa naannoo Sidaamaatti aangoo dabarsee kennuudhaan naannoo haaraan akka uumamuuf daandii saaqee jira. Baatii sadaasa darbee kanneen referendamii Sidaamaaf sagalee kennan 98% ol naannoo haaraa taate akka uumamtu kan fedhan ta'uu ibsanii jiran gabaasaa Yoonaattaan Zabdiyoos jaallannee dubbisa. Aangoon dabarfamee kennamu afaan yaa'iin mana maree bulchiisa naannoo sanaa adda Heelan Dabbabee kan ibsan yoo ta'u sadaasa 10 uummanni sagalee kenneen akka mirkaneessetti Sidaamaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa ishee kurnaffaa ta'uun abbummaa aangoo guutuu argachuutu dubbatame. Aangoo kana adda Heelan Dabbabee harkaa kan itti kenname afaan yaa'iin mana maree godina Sidaamaa obbo Solomoon Laalee maqaa uummata Sidaamaan gammachuutti dhaga'ame ibsuudhaan galata dhiyeessanii jiran. Manni maree bulchiisa naannoo gumii isaa kana Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uuf gaaffii dhiyeesse hordofuun keeyyata heeraa 49 akkasumas kan fooyyeffame heera bulchiinsaa gama kibbaa keeyyata 39 irratti hundaa'uun sagalee uummanni kenne dhibba keessaa harka 98 argachuun kun raawwatame jedhameera. Bulchiisa naannoo kibbaa caasaa haaraan gurmeessuuf gaaffii dhiyaateef deebii kennamee fi akkasumas murtii uummataa irratti yaada kan kennan miseensonni mana maree naannoo irraa dhufanii godinaa fi naannoon gurmaa'uuf gaaffii akka qaban ibsaniiru. Manni maree oolmaasaa har'aa kanaan vaayirasii koronaa ittisuu fi hojii gaggeeffamuu qabu irrattis mari'atanii jiru. Bajata qarshii miliyoona 2.6 dabalata raggaasisuu isaanis Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii ol ka'aa innaa deemetti Itoophiyaa keessaa namoonni of ajjeesuu yookaan waaltaa keessa tursiifaman keessaa miliquuf yaaluun dhaga'amaa jira. Kunis sababa hanqina odeeffannoo gahaa yoo ta'u bakka tursiifaman jechuun waaltaan keessa tursiifaman maali? Namoonni innaa bakka sana seenan maaltu ta'a? Namoonni yoo vaayirasichaan qabamuun shakkaman maal gochuu akka qaban ka jedhu of keessaa qaba. Waaltaan keessa tursiifaman hangi tokko fedhii bu'uura uummataan guutaniif kun martinuu walga'ee dhiphina sammuuf namoota saaxilee jira. Waayilli keenya Simmanyish akka gabaastetti namoonni waaltaa kana keessa jiraniif achi keessa turan dhiibbaa yaada sammuu jala jiraachuu isaanii dubbataniiru. Naannoon Tigraay seenaadhaan qaama Itoophiyaa taatee hin beektu jechuudhaan kan haaraa hundaa'e paartiin walabummaa Tigraay ka beeksise paartiin Arreenaa Tigraay fudhatama dhabsiisee jira. Dubbii himaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee akka jedhanitti biyya walaba taate hundeessuun mirga uummata Tigraay eegsisuuf amansiisaa miti garuu qajeelfama dimokiraatawaa dhugaa ta'e TPLF'if paartiin fottoquu yaadu kun yoo faana bu'an bulchiinsi gaariin naannoo sana keessa ni jiraata jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan hidhaala gabbayaa akka guutuu jalqabdu yeroo beeksistee jirtu kanatti haala addaan qooddannaa bishaanicha Abbayyaa irratti mariin Masrii waliin jiru fuulduran tarkaanfanne. Lolli hidhannoo biyyoota lamaan gidduutti ka'uun kan hin fakkaanne ta'eyyuu haalli kana uumuu malu garuu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waxabajjii 9 irraa jalqabee aangawoonni Itoophiyaa ka Masrii fi ka biyya bishaan laga Abbayyaa qooddattu ka biraa ka Sudaan yeroo adda addaatti wal ga'anii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa Masrii mariiwwan kanarraa waan qabatamaan argame hin jiru jechuudhaan mufii isaanii dhageessisan. Gabaasa Saayimon Maarks jaalanneetu dhiyeessa. United States biyyoonni kun waliigalteerra akka ga'an yaaluuf maanguddummaan gidduu seentee sanbooda wixinee waliigaltee qopheessuu ishee Itoophiyaan irratti waliin galu jechuudhaan guraandhala darbee gadi dee'as ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu diigamee ture. Gara jalqaba baatii keessa jirru waxabajjii kana keessa mariin kan itti fufe waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa dabalatee ture.
Itoophiyaan baatii adoolessa keessa hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo Masriin dhimma kan gama gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Aangawaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa akkasumas jaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu addaddummaa guddaan akkuma jirutti jiraa jedhan. Tokkoffaa Masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan laga Abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa Masriin jettu kanammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedha jette. Isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis. There are some convergences on technical matters in relation to like environmental flows and first stage filling, which is non-controversial from the very beginning actually. Waa'ee rakkoo qilleensa naannoof guutinsa bishaanii kan sadarkaa duraa ilaalchisee dhimmoota teeknikaa irratti walitti dhufeenya tokko ni jira. Falaasama waa'ee gogiinsa fooyyessuuf tarkaanfiilee fudhatamanii ilaalchisees walitti dhufeenya tokko ni jira jechuu dandeenya. Garuu kan nama gaddisiisu waa'ee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama Masriitii mirgawwan durirraa jalqabeen qaba jettuu fi haala ammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti cichitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu. Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan Masrii ka ta'an Mohammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Ibsa baasan irrattis Itoophiyaan yaada ishee jijjiiruu yookaan waliigaluu dadhabuu isheetu rakkoo ta'uu walgahii ministeerota qabeenya bishaanii kan Masrii Sudaan Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame irratti ifatti mul'ataa ture jedhan. Aangawaan Masrii kabiraan kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan hidha laga Abbayyaa attamitti guutuun akka jalqabamu irratti hanga tokko waliigalteen argameera jechuudhaan mirkaneessan. Garuu gara fuula duraatti bishaan kana attamitti to'achuun akka danda'amu kan ilaaleen yaada addaddummaa guddaa qaban jedhan. Yeroo caamni jiru attamitti bishaan guutamuu qaba. Caasaa falmii kana furuu danda'u isa kam kanneen jedhanis keessa jiru jedhaniiru. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni Masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga Abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiinsaas Masriin hanqina bishaanii kan kiiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti Masriin. Garee International Crisis Group jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Riikaardoo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itoophiyaa irraa obbo Zarihuun Yigzaaw sababii falmii bishaan laga Abbayyaaf jecha Itoophiyaaf Masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbe ministeerri haajaa alaa Masrii Saameh Shukrii pireezidaantii gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii Masrii duraanii ka turan Mohammad Alaam VOA'f akka ibsanitti Masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudha jedhaniiru. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itoophiyaa ka ta'an William Davidson akka jedhanitti Itoophiyaan baatii dhufu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirga abbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.
Oromiyaa kibbaa godinaa Booranaatti ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee nam tokko Jijjigaarraa ka dhufe kaan immoo Naayiroobiirraa dhokannaadhaan gara biyyaatti ka deebite irratti vaayirasichi argamuu dubbata. Namoonni isaa wajjin wal quunnaman ka barbaadamaa jiran ta'ullee dubbatee jira. Galmoo Daawittuu Naayiroobiirraa gabaase. Dhibeen koronaa godina daangaa irratti argamu godina Booranaa keessatti namoota lama irratti argamu ka'eeman hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee Abjaar Somaalis akka jedhanitti namoonni lamaan kun tokko dargaggeessa kan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhufee ofiin aanaa Guchiitti qophaa ture kaan immoo kan Naayiroobii karaa hin beekamneen ollaatti deebiteedha jechuun ibsani. Nama lama qabamee ture tokko aanaa Mooyyaalee tokko aanaa Mooyyaalee Maalitti magaalaa Naayiroobii naannoo ishee irraa dhufte erga dhufte akkuma isheen magaalaa seenteen qabamteetiin korantaayinii keessa turte korantaayinii keessatti saampilii irraa fuunee konfirmii taateetiin amma hospitaala Mooyyalee seentee jirti. Kanaaf amma achitti yaala argataa jirti naannoo korantaayinii turte. Kanaaf ammoo sun wal qabatee namoota tuttuqaa qaban. Kan isiin eegduutiin tuttuqaa fi waliin qaban illee adda baafnee hunda korantaayinii galchine jirra. Ammoo naannoo Guchiitti argama ammoo imala isa naannoo Jijjigaarraa dhufe innis akkuma dhufeenii waan imala fagorra qabuu fi korantaayinii achi ta'eetiin naannoo korantaayinii saampilii irraa fuudhanii konfirmii ta'eetiin amminnis hospitaala seenee jira. Obbo Jaarsoon namni lammaffaa akka Keeniyaa Naayiroobii naannoo Isliirraa karaa hin beekamneen seente kuni eenyufaa waliin akka wal argite Mooyyaaleen keessatti barbaadaa jirra jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Kan Guchii biyyuma keessa waan dhufeef akkuma biyya keessaatti wanti daangeffamee jirtu. Isheen ammoo Naayiroobii irra dhufte sanatti isiin seentiin beennu akkuma isiin seenteetiin iddoowwan kiraa wayii kanaan dura kireeffattee jira edda suniin baatee uummanni yeroo nu kenne hojjetaan miidhaglee akkuma isheen manaan baateen irraa qabne. Kanaaf magaalli Mooyyaalee akkuma beekamu karaa daangaatiin alaa karaa iddoowwan dandeenye baay'ee magaalaa Gaamboo Mooyyaalee Keeniyaatiin wal daangeessa waan taateef iddoowwan itti seenan baay'ee waan jiraniif. Kanaaf seentee turte akkuma isheen ammoo iddoo mana kanaan dura kireeffattee jirtu sun dhaqqabdeen uummanni illee akkuma uummanni biyyeen qabne. Maatiin qabanii maatiin ishee abbaan mana isheetii fi maatiin ishee gara Naayiroobii sun naannoo Islii jedhamu jirti. Kan namicha mucaa ammoo naannoo Guchii jirtu faamiliin isaa ammoo naannoo Guchii sun waan jirtuuf waajjirri fayyaa naannoo sun jiru qoraa jira kontaaktii ta'ee hojjechaa jira. Kanaaf imali isaa ammoo imala karaa dheeraa waan taateef naannoo bulee horaa bulee jira Shashamannee buleedha. Akkaatuun suniin ammoo erga walitti kenneef akkaatuun sun kontaaktii iddoo inni turtu adda baasaa jiran. Obbo Jaarsoon jiraataa naannoo Guchii ka dhibeen kun irratti argame dargaggeessa gana 21 ta'uu eeranii kan Naayiroobii Islii dhufte ammoo dubartii gana 37 ta'uu dubbatan. Dr. Ilii Galgaloo meedikaal direektarii hospitaala Mooyyaaleeti. Kan ishee tuttuqaan ni bal'ata. Ala lama akka dhufte kan dhagaa jirru. Ala tokko yeroo koronaan kun akka hin baay'atin ji'a tokkoon dura dhufee deebi'ee itti mana kireeffadhaa asuma jiraata. Garuu wanni beekamaan akka korantaayinii seenin guyyaa 3-4 magaalaa buluusii kan mirkanaa jiru. Mana san hin bulle hoteela akka bulteen jirti. Ammaaf garuu namni 12 akka saampiliin irraa fuudhan goonee jira. Ollaalee ishiin qubattisanii. Dr. Alii haala namoonni kun amma irra jiran gaafadhee ammaaf mallattoo wanta agarsiisan hin jiru jechuun dubbatu. Haalli amma isaan jiran gaariidha. Qorichi kan amma mootummaan nuu kenna jira. Sappoortiif keer jedhamee qorichi yoo mallattoo argisiisan mallattoo isaan argisiisan saniif qorichoonni barbaachisaan ni jiru. Ammaaf garuu sappoortiif keeridha. Mallattoo waan hin qabneef kan mallattoo qabu mallattoo isaatiin yoo hawwa qaamaa qabu hawwa qaamaa yoo qofaa qabaatan qofaa mallattoolee akkasii yoo jiraate isa qorichi isaan jira isaan kennamaa jechuudha. Dr. Aliin hospitaalli Mooyyaalee kan nama 75 dhibee koronaan dhukkubsatan ciibsuuf qophaa'e ammaaf ciisicha 45 qofaa akka qabus dabalanii ibsanii jiru. Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalees amma namni 32 kadheenya karaa Mooyyaalee gara biyyaa galan akkasumas ka warra dhukkubee irratti mul'ate kana lameen faana ka wal argan jedhaman adda baafamanii akka jiran himanii ammas konkolaataan daangaa biyyoota lameen akka hin qaxxaamurre dhorkamus namni miilaan qaxxaamuruu waan hin dhaabbannee fi hawaasni naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jiru akka of eegu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaa fi riphxee loltoota gidduu jiru furuun marii taasisamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophiidha jedhu miseensi Shanee Gumii Abaa'oo obbo Mikaa'el Boran. Gama biraatiin paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n rakkoon mudataa jiru furmaata siyaasaa barbaadaa jira. Kan dhimma hidhaa Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessamuu laalchisee yaada isaanii kennan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan saayinsii siyaasaa
Badhaasoo Kinnisoo immoo tarkaanfiin mootummaadhaan fudhatamaa jiru humnoota